Akkam jirtu hundumti keessaniyyuu araarri waaqayyoo nageenyi isaa lafa jirtanitti hunduma keessaniif waa baay'atu. Eegumsa waaqayyootiin eeggamnee guyyoonni, jiini, sa'aatiif sekondiin hundi isaan nuuf eeggamee yeroo kana fuula isaatti argamuudhaaf haala sana nu mijeesse waaqa uumaa keenyaaf galata addaan fuudhame dhiyeessa. Sagantaa keenya akkuma beellamaan turre isa galgala sa'aatii tokkoof walakkaa irraa jalqabnee itti fufna jenne har'a jalqabna. Ergaan ittiin jalqabnu mootuu ergaa Ladooqiyaatiin jalqabna. Ergaa dhumaa, ergaa of eeggannaa jechuudha. Ergaa waldaa Ladooqiyaatiin jalqabnee mul'ata boqonnaa 14 irratti ergaa isa dhumaa, ergaa ergamoota sadanii ka jedhuun gara goolabbiitti finna. Kanaaf isa guyyaa har'aa yeroo jalqabnu ergaa waldaa Ladooqiyaatii fi akeekkachiisa dhumaa kutaa tokkoffaa isaa har'a yeroo jalqabnu kuma faaruu irraa dhageeffanne yeroon murteeffannu ammaa yeroo jennu keessa inneetiin jenna jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya ammaa jalqabuu keenya dura kadhaadhaan jalqabneetiin jenna. Obboleessi koo Yohaannis Olumaa kadhata nuuf godha. Achiin booddee kallattiidhaan sagantaa keenya jalqabna. Haaluma mijateen hundi keenya iyyuu fuula waaqayyootti dhiyaannee sagantaa keenya eegallu jechuudha. Hin kadhannaa. Samii qulqulluu irra isa jiraattu qulqulluu isa taate jaarsa barootaa Waaqayyo abbaa keenyaa galgala kana karaa addaa galata qabannee fuula kee duratti dhiyaanna. Yeroo kabajamaa, yeroo jaallatamaa, yeroo itti gaarummaa kee dubbannu, yeroo itti oolmaa kee dubbannu, yeroo itti kana hundumaaf si galateeffachaa cubbuu keenyaaf immoo dhiifama si gaafannu. Galgala addaa sanuuf laatteef caalaadhumatti iyyuu immoo yeroo itti jaalala ilma kee Yesuus Kiristoosiin jaallatteen sanu jaallatte gatii lubbuu keenyaa ilma keessa aarsaa nuuf goote yeroo itti dubbannu sanuuf laatteef si galateeffannaa kan nuuf gooteef eebba nu eebbiste hundumaatiif maqaa tokkicha ilma keessumattiin nu jaallatteen galanni ulfinni qubaan guddinni baraa hamma bara baraatti waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Yeroo kanas fuula keetti dhiyaanneerra abbaa siidhaa waaqni ogeessi inni tokkichi inni hundumaa gararraa jiru. Galgala kana akka bartootaatti gad of deebisnee fuula kee irratti dhiyaanna. Homaa tokkollee hin beennu qulqulluu koo ilma kee tokkicha Yesuus Kiristoosiin ilaali karaa addaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Galgala kana hafuura ogummaa hafuura hubannaa dubbii kee ittiin hubannu ilma kee Yesuusiif jedhi galgala kana hafuura kee safara malee ati nurratti dhangalaasi. Ameen. Wallaalummaan keenya dadhabinni keenya harka kee qofa kee to'atamuudhaan to'annaa hafuura kee jala gallee waan dubbannuun waan goonuun waan yaannu hundumaatiin ulfina keef akka ta'u qofatti. Kana hundumaa qulqulluu akka ulfina keef ta'utti akka goonuuf karaa addaa dubbii dubbannu irratti ulfaattee obboloonni keenya dhaggeeffatan illee hundumti keenya hafuura keenya gaggeeffamnee akka dubbannu akka dhaggeeffannuuf ati nu gargaari. Fedhi kee jaalalli kee qofti jireenya keenya irratti haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhi abbaa. Ameen. 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 Tole, guddaa waaqa keenya galateeffannaa. Obboleessa kadhata nu godheen waaqayyo karaa addaa si haa eebbisu jennaa. Ammallee humna kadhataa kana caalaa waaqayyo siif haa dabalu. Tole, gara ergaa keenyaatti kallattiidhaan yeroo seennu waa'ee waldoota torbanii yaaduma seensaa qofa yaada tokko tokkoon kaa'ee achiin booddee yaada bu'uura gara ergaa guyyaa har'aatti dhufnuun wixineessee achiin booddee jalqaba. Akkuma as iskiriinii irratti ilaaluudhaaf yaaltan warri tamsa kallattii hordofaartanii waldoonni torban waldaa Eeshiyaa keessatti kan argaman garuu ammootu ergaan isaanii baroota garaagaraa keessatti appilaayi ka ta'eetiin jedhu keessaanuu hiikaa maqaa isaanii yeroo ilaalleetiin jennu bifa kanaan arganneetiin jenna jechuudha. Isin kaan hundumaa ilaaluu dandeettanii garuu Ladooqiyaa jecha jedhu immootu judging of just people
yeroo murtee yookaan ammoo saba bara murtee kan jedhu kan mul'isudha jechuudha. Kanaaf yeroo dhumaa yeroo murtee keessa kan jiru wajjin kan wal qabatudha. Kaawwan hundumayyuu bara isaa wajjin isin laaluu dandeettanii ammaaf akkuma seensaatti kan akka gootan gara mata duree kiyyaatti garuu kallattiidhaan deebi'uuf yaala. Yeroo murtee keessa saba jiru akka inni indikeetii godhu qofa akka yaadaatti akka laalluuf. Ergaa Laodooqiyaa keenya duun jalqabin dura waldoonni torban hundinuu yeroo ergaan dhufu cheenii ergaatu jira. Cheenii yookaan funcaa ergaa jechuudha. Isa kana mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa argina. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf Waaqayyo biraa argate. Waaqayyo biraa argate. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kan hojjetaa isaa inni itti mul'ise Yohaannisitti mul'ise. Amma cheeniin haga Yohaannisitti jiru yoo laaltan obboloota koo Yesuus Kiristoos mul'ata Yesuusiiti. Yesuus immoo eenyurraa fudhate? Waaqayyo irraa fudhate. Yesuus ammoo eenyuun ergee? Ergamoota ergee ergamaa isaa ergee Yohaannisitti beesse jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo abbaan jira. Kiristoos Yesuus jira. Kiristoos Yesuus ammootu ergaa kana fuudhee ergamaatti kenne. Ergamaan immoo eenyutti kenne? Yohaannisitti kenne jechuudha. Yohaannisitti kenne jechuudha. Yohaannisitti kenne individuaalii nama bira dhufe jechuudha. Achiin booddee yeroo ergaa waldoota 12 yeroo laallu tartiibaan isaaniin itti dhufu. Okay. Amma ergaan waldoota kanaa dhufu erga angels inni jedhu kuni fakkeenyaaf isuma mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 4 kana seensa isaa qofa laaleen yeroo deemu fakkeenyaaf gara ergamaa isa jedhu kana diiteelii akka laallu barbaada. Ergamaa inni jedhame kun malaayikaa qofa miti. It's not only the angels isa celestials isa jennu san ergamoota malaayikota qofa miti. Sababni isaa hiikkaan jecha Giriikii angelos isa jedhu irraa kan fudhatame yeroo ta'u angelos inni jedhu kan ammoo probably derived from can compare to bring tidings messenger especially an angels by implication a pastor. Kana maalillee bakka bu'ee jechuudha pastor kan jedhu pastor jechee wanti bakka bu'eef maalidha jechuudha soora yookaan ammoo isa waldaa saniif ergaa dabarsu kan jedhu illee bakka bu'ee jechuudha. Angels kan jedhu kanaaf dhugaadhama ergamoota malaayikota yookaan angels isa jennu waaqarraa dhufe illee bakka bu'aa dhala namaa paasterii waldaa isa waldaatti ergaa dabarsullee kallattiidhaan bakka bu'a jechuudha. Kan akka seensaan takka laallu barbaada. Kanatti aansee inni laallu kan barbaadu waldoota kanneen hundumaafuu ergaa yeroo dabarsu hiikkaa wayiitu jira. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti 20 irra laalee dura 16 irratti maal jenna? Harka isaa mirgaa keessa harka Kiristoos jechuudha. Harka isaa mirgaa keessa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessa billaa qara qabeessa gara lamaan qarameetu baajata. Amma urjoonni 7 kun maalidha? Hiikkaan urjoota 7 harka koo mirgaa keessatti argitee akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota waldoota 7niiti. Baattuuwwan ibsaa 7 waldoota 7 sanatti hiikamanii jedhe. Amma baattuuwwan ibsaa gaaf jedhamu ibsaa biyya lafaatti ifa ifu kan baadhatan jechuudha. Kana biraatiin ifa addunyaatti ifu of keessaa kan qaban waldoota. Isa kana mootu urjiillee harkaa qaba. Harka isaa keessa jira. Waldoonni illee harka isaa keessa jiru. Ergaa kana gara waldoota kanaattis kan fidan urjoonni ergamoonni kan jedhaman harka eenyu keessa jiru? Harka Kiristoosii keessa jiru jechuudha. Kanaaf maddi gara waldaatti yeroo dhufu yeroo hundumayyuu jalqaba Kiristoosiin argina yeroo hundayyuu. Fakkeenyaaf waldaa Efesoonitti yeroo ergaan ergamu Kiristoos akkamitti ibsama? Kanaaf waldoonni 7 hundinuu jalqaba Kiristoos akka inni itti ibsame akka isheen itti beekuu qabdutti. Fakkeenyaaf Efesooniif gara ergamaa waldaa Efesoonitti yookaan ammoo gara paasterii yookaan ammoo gara angels ergaa saniitti jechuudha. Ergaan kun isa karaa isaa isa harka isaa mirgaatiin urjoota 7 baata. Baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uuti jedhan. Amma specifically kun ergaa yerooti isaanii. Currently Kiristoosiin akkamitti beekuu qaban isa baattuu ibsaa gidduu deddeebi'u waldaa gidduu deddeebi'u. Sababni isaa waldaan Efesoonii kun waldaa duuka buutotaati. Jaalalaan kan beekamte jechuudha. Mo'annaan adiidhaan kan beekamte isaas boqonnaa 6 irratti. Isaan gidduu immoo kan deddeebi'aa ture eenyudha? Kiristoos baattuu ibsaa maalti fakkeeffama jenneerra? Waldaatti fakkeeffama jenneerra.
Karaa biraatiin mana qulqullummaa keessatti illee waldoota isaa gidduu kan deddeebi'aa isa akka ta'e kiliirilii akkasitti akkasitti beekuu qabdi jechuudha waldaan tun. Kanarraa kan hafe immoo ergaa kanallee akka baadhate sana kun isaaniif ergaa parentili isaaniif ergaa yerooti. Kiristoosiin akkasitti beekuu qabu jechuudha bifa addaatiin. Generally Kiristoosii madda bu'uura ergaa yeroo ta'u specifically Kiristoosiin akkamitti beekuu qabanidha. Eeshi. Itti aansinee immoo waldaa sirna biraadha. Waldaa sirna bira yeroo ga'u immoo akkamitti kaayaa gara ergamaa waldaa sirnaatti. Ergaan kuni isa hagammaatti kunillee nu mul'isaa Kiristoosiin mul'isaa. Garuu bifa kamiin ibsa Kiristoosiin? Isa duraa fi isa booddee isa du'ee deebi'ee jiraate biraa dhufe jedhee caafi jedheen. Sababni isaa waldaa sirnaa keessatti dhimma isaan gara du'aatti isaan geessisu jira. Dhimma gara rakkinaatti isaan dabarsee kennutti jira. Kanaaf isaan maal yaaduu qabu? Inni du'aaf, inni jalqabaaf, inni dhumaa Kiristoosiin akka ta'etti beekuu qabu. Hangafa warra du'aa ka'anii akka ta'e Kiristoosiin beekuu qabu. Sirratti ilaaluu dandeettu. Gassiqee maal jedhaa? Gara du'aatti akka isaan du'allee yoo ta'e gara du'aatti akka isaan dabarsanii kennan lafa ka'a. Kanaaf kana yaadataa jajjabaatu jechuudha. Isaaniif kun ergaa yeroo baay'ee murteessa. Akkuma waldaa kan Ladooqiyaa akkasumas waldaa Simirnaa jechuudha. Kabiraan immoo waldaa Phergaamoonii. Waldaa Phergaamooniif Kiristoos akkamitti ibsame? Hagammaa Kiristoos akkamitti ibsameedha kan irratti xiyyeeffataa jiru. Kana rugannaati jala naamuraa laala. Gara ergamaa waldaa Phergaamooniitti. Ergaan kuni isa billaa qara qabeessa gara lamaan qarame qabu sana biraa dhufe jedheen. Billaan gara lamaan qarame kun mul'ata boqonnaa tokko keessatti Kiristoosiin afaan isaa keessaa ba'a. Billaan gara lamaan qarame afaan eenyu keessaa ba'a? Afaan isaa keessaa ba'a. Fakkeenya mul'ata boqonnaa tokko irratti sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafatuutti caafi. Isa waldoota kiristaanaaf jedha. Karaa biraatiin 16 irratti. Isaan kanadha kanan barbaade lakkoofsa 16 irraa asumarraa waan kiroos irraansii waan godheeru. Harka isaa mirgaa keessaa urgaa torba qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. So Kiristoosin akkamitti hubachuu qabdi? Waldaan tun specifically isa billaa gara lamaan qarame of harkaa qabu Kiristoosin akka ta'etti beeku. Beekaa qofa hagammaa Kiristoosin ibsaa. Sababni isaa as gidduu ergama seexanaatu jira. Teessoo seexanaa jira. Kana kan ittiin adda baasan maal inni billaa kana dubbii waaqayyoo jedha Efesoon irratti. Dubbii waaqayyoo akka xiyya ittiin darbannutti jedha. Kanaaf specifically teessoo seexanaa isa jiru kanaaf wal'aansoo kanaaf akka billaatti akka xiyyaatti waldaan tun Kiristoos akka ta'e qofa beekuu qabdi jechuudha. Ergaa jiran kan waan hundumaa ilaaluu dandeettan. Ishi itti fufnee ilaallu. Gara waldaa tiyaatiraati. Tiyaatiraa ammattuutu irratti immoo ergaan kun kan ilma waaqayyoo isa ija akka barbadaa ibiddaa qabu isa miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuutii jedheen. Maaf Kiristoos akkamitti dogongora barnootaa isa guddaatu isaan gidduutti jira. Elzaabel ka jedhamu barnoota dogongoraa eenyu kun boorona seexanaatti kan gaggeeffameera. Miila isaatiin irra ejjatee Kiristoos miilli isaa akka sibiila ejjamaatti sibiilatti kan oo'e yookaan ammoo kan gubu isa kana kan mo'achuu danda'u kana qofa akka ta'e. Waliigalatti waldoota hundumaafuu Kiristoos akkamitti ibsamuu qaban. Sababni isaa waldoonni sunniin akkasitti beekuu qabanii bifa jedhuun kan inni dhiyaatee jira. Eshi kanarraa kan itti aansee kan haallu ammoo gara waldaa Sardeesitti. Sardees immoo kun maal jedha? Kun isa hafuurota waaqayyoof hojjetan torban urjoota torbas qabu biraa dhufe jedhin. Hagammaa eenyuun ibsaara? Kiristoosin ibsaara. Garuu bifa garaagaraatiin akka waldoonni sunni isaa itti beekuu qabani. Kabira kana majaabeen dhiibne waldaa Filaadilfiyaati. Waldaa Filaadilfiyaa fuulduratti ergaan kun isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa daawwit of harkaa qabu, isa wanta inni banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufu namni tokkollee banuu hin dandeenye. Sababni isaa waldaa Filaadilfiyaa fuuldura waan banamuu fi waan cufamutu jira. Kanaaf waldaan Filaadilfiyaa rakkina isaan qunnamu keessatti inni banuu fi dhufuu irratti aboo qabu Kiristoos ka jedhu qofa irratti xiyyeeffachuu qabdi malee beekumsa naawolojii hubannaa ofii irratti xiyyeeffachuu hin qaban. Kanaafidha bara 1844 dura warroonni Adventistii miti baay'ee isaan. Namoonni baay'een Adventistiin bara 1844 tti abdii kutattee jedhan. No, sun Adventistii miti. Adventistiin keessin jalqabde bara 1863 booddeedha akka dhaabbataatti. Sochiidha achiin dura kan ture. Balbala cufamee fi banameetu ture waldaa Filaadilfiyaa fuuldura. Cufamuu banamuu balbalaa irratti ofii murteeffachuu hin taane
waaqayyoon irratti xiyyeeffachuu qabu. Kiristoostu kana godha irratti xiyyeeffachuu qabu. Kan akka introductionitti yoo jedhee bara ergaa keenya guyyaa irraatti dhufu. Ergaa Ladooqiyaa oduun jalqabiniin dura ergaan bara saba bara murtee jennu kan nu laallatu baay'ee morkana waan ta'eef. Waan hundi nu laallata. Kiristoosiin akka jalqaba irraa gadhumaatti ibsame hundumattuu beekuu qabna Kiristoosiin. Hunduu isa ibsa waan ta'eef. Garuu waldaa Ladooqiyaa keessatti dogongora wanti hubatameeruu fi akka beekamu barbaadamee kan dhiyaate isaas keessatti ibsame. Amma kana booda kan jiru rogattaa laallu. Tole maal jedhaara? Okay, maal jedhaara? Gara ergamaa waldaa Ladooqiyaatti. Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu. Tole? Ameen. Jechi jedhu maal godhe jechuudha? Haa ta'uu jechuudha. Haa ta'u. Ameen inni jedhamu kun haa ta'udha. Fakkeenyaaf sumarraa isinitti agarsiisuu hin danda'a jechicha. Amen says amen. Amen inni jedhu kun amen. Hebrew origin properly, figuratively, trustworthy, availability, surely, often as sorry. So be it. Be it jechuun maal jedhu? Haa ta'u. Kanadha jechuudha. Okay, isa karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Haa ta'u jedhameeti. Haa ta'u kan inni ilaalla karaa isaatiin. Tokkoffaa. Uumamni hundinuu karaa Kiristoosiiti. Yaa uumama. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun yeroo ibsu Qolaasiyaas Kiristoosiin akkanatti beekuu qabdi jechuudha Ladooqiyaan. Ladooqiyaan akkanatti beekuu qabdi. Kiristoos bifa waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalate. Kana booddee itti deebi'a. Wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru. Hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne. Warri teessoorra ta'anii fi warri mootummaa qaban. Warri bantii waaqaa keessatti gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame isaafis uumame. Karaa isaa uumame isaaf uumame isaan uumame. Wanti inni wanta hundumaa dura ture karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee jiraata jedha. Karaa inni karaa Yesuus Kiristoos. Karaa Yesuus Kiristoos wanti hundinuu baay'ee asirra akka jedhu ergamoonni waaqa irraallee wanti waaqa keessatti aboo qabullee ergamoonni waaqa irraallee Kiristoosiin uumame. Kanaaf pointii itti aanu booddee irratti kaasuun keenya nafu Kiristoos uumama oduu hin taane uumaadha. Uumaadha. Abbaa wajjin sabistansii tokkocha maalummaa tokkocha kan qabu. Wanti hundinuu karaa isaa uumame gaafa jennu inni uumama oduu hin taane uumaadha. Ergamoota waaqa irraayyuu kan uume isa. Kana jala murree beekuun baay'ee gaarii. Asirra kileerillee waan ibsameef. Kanaaf wanti hundinuu karaa eenyu ta'e karaa isaa kan ta'e. Karaa isaa wanti hundinuu ameen ta'e. Kanaaf uumamuun keenya karaa isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa akka inni jalqaba irraa ture in argina. Waaqayyoon bira akka ture ofiisaatii waaqummaa akka abbaa qabuun argina. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyoon bira ture wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Okay. Isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Baay'ee gaarii. Kanaaf wanti hundinuu karaa isaa ta'e. Karaa isaa ta'e. Gaafa jennu isa kanadha jechuudha. By the way, karaa isaa ta'e gaafa jennu uumamuu keenya qofa miti. Waaqayyotti amanuun keenyallee karaa isaa ta'e. Inni Yesuus Kiristoos karaan dhugaan jireenyi ana jedhe san jecha walii galaati jechuudha. Namni kamuu gara abbaatti kan dhaqu karaa isaa qofa. Abbaan illee gara namaatti kan dhufu karaa isaa qofadha. Kan nama uumellee, kan nama fayyisellee, kan nama jiraachisullee, eebba hundumaa kan namarra dhangalaasullee karaa isaati. Galata nu dhiyeessinuuf, sagada nu dhiyeessinuuf hundumaa kan fudhatullee karaa isaati. Kanaaf Kiristoos karaa isaa wanti hundinuu ta'e ameen ta'e gaafa jennu uumamuun keenyallee, fayyuun keenyallee, galanni nu isaaf dhiyeessinullee wanti hundinuu karaa isaati jechuudha. Kun jalqaba irraa beekamu. Yesuus deebisee karicha dhugaan jireenya ana ka jedhe kana isa kana jechuudha. Okay. Waaqayyotti Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa akkana jedha. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa maal jedhaa? Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee jedha. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa uumellee, karaa ilma isaa ofitti araarsellee.
dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarrattis waaqa irrattis nagaa buuse jedha. By the way, mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irraa gadi yeroo dubbifne isin warri samii keessa jirtan gammadaa gaafa jedhu nagaan samii irrattis lafa irrattis kan bu'e karaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangala'e. Sababni isaa erga Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee ka'een booddee seexanni deebi'ee samiitti eenyullee himachuudhaaf hawwan qabu. Eenyullee himachuun samiitti deebi'ee argamuu hin danda'u. Deebiiti amalli waaqaa inni karaa seexanaa dogongora dhiyaate bifa kiliir ta'een fannoo irratti uumama hundumaa guutuu fuulduratti ifatee kan mul'ate fannoo irratti. Kanaaf karaa Kiristoosii addunyaa ofitti araarse. Waa hundumaa ofitti araarse. Nagaa fannoo irratti dhiiga inni dhangalaase waaqa irratti lafarratti maal buuse jedhaa? Nagaa buuse. Kana hundumaa kan godhe inni jechuudha. Kiristoos Yesuus jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaafi tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa yeroo dubbifne waaqayyotti amanuun kennallee kun amma isatti araaramne jedha. Isumatti waaqayyotti amanuun kennallee karaa inni ta'e karaa ilma isaati. Namni dubbii kee dhaga'ee isatti amanuu jedha. Afaan ofiitiin yeroo dubbatu. Mee garuu tokkoffaa Phexros 1:21 isinii dubbisa. Akkana jedha. Karaa isaa isin immoo waaqayyo isa du'aa isa kaasetti ulfina kenneefittis warra amanan taataniitu. Waaqayyo isa kamiin? Waaqayyo isa Yesuusin du'aa kaasetti abbaa jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti abbaan du'aa akka isa kaasedha. Ulfina akka isaa kenne maal jedha Wangeelii Yohaannis boqonnaa 17:22 irratti Kiristoos yeroo dubbatu ulfina ati naa kennite isaaniif kenneera. Kanaaf karaa isaa waaqayyo isa du'aa isa kaase ulfina kenneefittis warra amanan taataniitu. Akkasumas amantiin keessanii fi abdiin keessan waaqayyotti jabaachuu isaati jedha. Eenyuti? Kiristoositti. Amantiin kenna isaa. Kanaaf amantii gooftaa Yesuus Kiristoos. Phaawulos maal jedhe? Kanaan booda anaa miti kan jiraatu jedha. Kiristoos na keessa jiraata. Kanaaf karaa isaa wanti hundinuu ameen ta'e gaafa jennu diiteelii kana hunda wal faana. Karaa isaa uumamuu kenna, karaa isaa fayyuu kenna, karaa isaa deebinee isatti araaramuu kenna, karaa isaa isatti amanuu kenna, karaa isaa fayyuu kenna beekamu. Kana qofa miti. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu Kiristoos illee karaa isaa gara waaqayyootti warra dhufan maal godha jedhaa? Isaan fayyisuuf danda'a. Karaa isaa gara waaqayyootti warra maal godhan? Warra dhufan. Ibroota boqonnaa 7:25. Inni biraa Ibroota boqonnaa 13:15 irraa akkana jedha. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa waaqayyoof dhiyeessinaa jedha. Karaa isaa aarsichas maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahu. Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 irraa maal jedha? Gochaadhaan, dubbiidhaan, wannumti isin gootan hundinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Isumaan waaqayyo abbaadhaaf maal godhaa jedhaa? Galata galchaa jedha. Kanaaf waaqayyollee galata kasaaf dhiyeessinullee karaa isaati eebba waaqarraa hundumaanis innillee kan eebbisu karaa ilma isaati. Sababni isaa karaa isaati wanti hundinuu ameen kan jedhame. Kanaaf obboloota koo Kiristoosiin bifa kanaan beekuu qabdi Ladoqiyaan. Bifa kanaan hin beektu taanaan rakkina tariitii kanaan booda itti aanutu dhufa jechuudha. Maal jedha Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiin nu eebbiseef galannaa ta'u jedha. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf karaa isaati wanti hundinuu haa ta'u kan jedhame. Roomee boqonnaa 8:32 irratti illee erga ilma isaa tokkocha nuu kennuutti hin sassanne akkamitti ilma isaa wajjin waan hundumaa tola nuuf hin kennure jedha. Isa kana keessa ammootu Timoteewos boqonnaa 3 lakkoofsi 5-6 hafuura qulqulluullee karaa ilma isaa akka inni irratti dhangalaase macaafni qulqulluun keenya lafa nuu kaa'a jechuudha. Kanaaf ergaan pooyintiin laallu inni jalqabaa karaa isaa wanti hundinuu maal akka ta'e ameen akka ta'edha. Ameen jechuun haa ta'u itti bii jedhama. Eebbi nuti eebbifamnu fayyini kenna uumamuun kenna galanni nuti waaqayyoof dhiyeessinu wanti hundinuu karaa Kiristoos ta'e waldaan yeroo dhumaa keessa jirtu time of judgment keessa ka jirtu tokko kana jala murtee beekuu qabdi. Beekuu qabna jechuudha hundumti keenya iyyuu. Ergaan keenya kana booddee dhufu kanneen giddu galeessa godhataa deemu. Pooyintii inni lammaffaan lakkoofsa irraa kan laallu ameen ta'e. Dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u. Waaw! Pooyintiin kun pooyintii baay'ee murteessaa. Dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u. Maaliif dhugaa ba'a? Dhugaadhaaf dhugaa ba'a. Dhugaan eenyuuni? Dhuga baatu amanamaadha inni. Dhuga baatu amanamaa kan jennu dhugaadhaaf kan inni dhugaa ba'u.
Okay, mee jecha Kiristoos dubbate tokko laallee maaliif dhugaa ba'a jedhu laalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18, Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irraa akkana jedha Macaafni Qulqulluun 37 irraa. Phiilaaxoos yoos immoo ati mootiidha kaa jedheen. Yesuus deebisee akkaan mootii ta'e ati iyyuu hin jetta jedheen. Ati iyyuu jetteetta dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe jedheen. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe jedheen. Kanumaafan gara biyya lafaa dhufe jedheen. Gara biyya lafaa dhufedha. Waa'ee dhalachuu asirratti dubbataaru yeroo baay'ee Maariyaam irraa akka dhalate indikeetii namoonni ka godhan. Gara biyya lafaa dhufedha. Maariyaam irraa dhalate ka jedhu gara biyya lafaa dhufe ka jedhutti ibsa. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe gaafa jedhu ammoo uumama hundumaa dura dhalate Qolaasiyaas irra ka jedhu wajji wal qabatu kan ilaala jechuudha. Sababni isaa Maariyaamin irraa dhalachuu ka ibsu gara biyya lafaa dhufe gaafa jedhu Maariyaam irraa dhalate jechuudha. Interesting. Okay, dhaladhe. Kanumaafan gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuu sagalee koo dhagaa jedheen. Amma sirni Kiristoosii wajji wal qabatu sirna dhugaati jechuudha. Inni dhugaadhaa, dhugaadhaaf dhugaa bayaa, warra kan dhugaa ta'e qofatu sagalee isaa dhagaa. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 8:32 maal jedhaa? Dhugicha ni hubattu, dhugichis maal godha jedha? Birmaduu isin baasa jedha. Mee dhugaan eenyunni? Ilaalaa qofa. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uuf dhaladhe jedheera. Waa'ee dhugaa ba'uun ilaallaa jalqaba dhugaan eenyunni? Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 maal jedhaa? Xiyyeeffannaadhaan adaraa alaadha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenya ana. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaan dhabu jedha. Kanaaf Kiristoos asirratti maal jedhaa? An dhugaadha jedhaa. An dhugaadha jedhaa. Anaan ala eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u. Okay, waa'ee abbaa isaa immoo maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 biraa dudduun tokko irraa dubbifnu. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee yaa abbaa jedhee. Kanaaf kan inni dubbataaru abbaa isaatiin jechuudha. Ofii isaatii hoo ilmi kee uf jedheeti ka of ibsaa. Okay, baay'ee gaariidha. Abbaa isaatiin lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo isa tokko hojjeta dhugaa. Yesuus Kiristoos isa ergite beekuun isaaniis maalidha jedheen? Jireenya bara baraati jedheen. Kanaaf ofii isaatii an dhugaadha jedheera. Abbaan isaallee dhugaadha. Dhugaadhaaf dhugaa ba'a gaafa jenne ofii isaatiif dhugaa ba'a, abbaa isaatiif dhugaa ba'a jechuudha. Okay, mee jecha kana ergaa Yohaannis irratti ilaallee kaanee gara dhugaa ba'uu jecha jedhutti kallattiidhaan dhufu. Ergaa Yohaannis 1:5 lakkoofsa 20 irra maal jedhaa? Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf laatu nuti beekna jedha. Isa dhugaa sana asirra akka jedhame eenyunni? Abbaa isaati. Sababni isaa Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 18 namni takkaa Waaqayyoon hin argine ilma tokkocha isa abbaa bukkee turetti waa'ee isaa maal godhe jedha? Hiikee beessisee jira. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beenna. Nu isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa sin jiraan. Isa dhugaa sana keessa ilma isa dhugaa sana. Yesuus Kiristoos keessas maal godha? In jiraan. Waaqayyo inni dhugaa jireenya bara bara kana. Kanaaf Kiristoos illee maalidha? Waaqa dhugaati. Waaqa sobaati miti Kiristoos. Sababni isaa ilma Waaqa dhugaa waan ta'eef ilma isaa ilmi Waaqayyo jedhee waan ka'eef. Kanaaf yaa ijoollee koo Waaqayyoon tolfama irra maal godhaa of eeggadhaa. Kanaan ala ka jiru Waaqa tolfamaa. So dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Inni jedhe sun dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u jennee gaafa hubannu. Okay, dhuga baatuun inni jennu inni dhugaa ba'u Kiristoosidha. Dhugaadhaaf immoo dhugaa ba'a. Dhugaan eenyudha jenneera? Abbaan isaa dhugaadha. Inni dhugaadha. Okay, mee fakkeenyaaf isi kanaaf dhugaa ba'uu kan danda'u waan beeku qofadha. Waa'ee dhugaa ba'uu Kiristoos waan inni dubbatu tokko ilaalame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 17-18 irraa maal jedha? Waa'ee dhugaa ba'uuti Kiristoos kan dubbatu jechuudha. Okay, akkana jedha. 17-18 irraa seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'anii in fudhatama kan jedhu caafameera jedha. Kanaaf an ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Jecha jalqaba lama wal bira qabsiisa. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Kanaaf an ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni na erge immoo anaaf dhugaa ba'a. Isaan hin jedhe. Okay, Kiristoos ofii isaatiif akka dhugaa ba'u argineerra. Gabraaho abbaa isaatiif immoo akka dhugaa ba'u. Abbaan akka isaa dhugaa ba'u asirratti argineerra. Kanaaf waa'ee Kiristoos dhugaa akka ba'u tokko Kiristoos mataa isaati, kun immoo abbaa isaati. Isarraa kanaaf hafuurri isaa gochaan inni godhe dubbiin barreeffama isaa isaaf dhugaa akka ba'u laalla. Amma
waa'ee abbaa akkamitti akka inni dhugaa ba'u argina. Luqaas boqonnaa 10:22 irraa maal jedhaa? Itti fufee namoota achi turanitti abbaan koo waan hundumaa dabarsee natti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa akka beeku hin jiru. Kanaaf waa'ee abbaa amma ka dhugaa ba'u inni jechuudha Kiristoos. Kanaaf dhugaa ba'uudhaaf dhugaa gaafa jennu waa'ee ofiisaa isa dhugaa ta'e dhugaa ba'a. Waa'ee abbaa isaa dhugaa ba'a. Dubbiin guddaan ammasitti. Okay, Kiristoos akkamittiin wajjin dhugaa ba'a? Abbaan waa'ee Kiristoos akkamittiin wajjin dhugaa ba'a? Roomee boqonnaa 8:16 maal jedha? Roomee boqonnaa 8:16 maal jedha? Yeroo kana dubbatu waan hafuura dagataaru akka waan hafuurri qulqulluu hin jirretti yeroo baay'ee namoonni waan kaasaniif. Kun hundinuu akka ta'u karaa hafuuraatiin. Warri hafuura waaqayyootiin ijoollee waaqayyoo erga jedhee kan booddee hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee jira. Argitanii? Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee gaafa jedhu hafuurri Yesuus hafuura keenya wajjin walii galee. Hafuurri abbaa karaa Yesuus Kiristoos hafuura ilma isaa waan nu kenne. Okay, by the way, dubbii baay'ee nama ajaa'ibu isinii kaasa. Waa'ee hafuura qulqulluu waan asirra dubbachuu waan barbaadeef. Dhiqoma kaasuu waan barbaadeef waan biraa dhugaa ba'uu qofa wajjin qabate. Kun sadiirra maal jedha? Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti maal godha? Dhugaa hundumaa keessatti isin keessa jira. Dhugaa keessatti. Sababni isaa isatu dhugaa keessa jira waan ta'eef. Hafuura dhugaa waan jedhamu. Gara dhugaa maal godhata? Keessatti isin keessa. Mee jecha kana Ingiliffaan isin ilaalu. Howbeit, when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all the truth. Kanaaf gara dhugaa keessatti. Hafuura qulqulluu gaafa fudhannee eenyuun keessa jiran? Abbaa fi ilma keessa jiran. Ergaa Yohaannis 1 hafuura dhugaati kun. Sababni isaa dhugaan eenyudha jenneera. Kiristoos dhugaadha. Hafuurri qulqulluun nu kennamu hafuura Kiristoosiiti. Hafuura Kiristoosii wanti jedhameef Galaatiyaa boqonnaa 4:6 hafuura ilma isaa jedha. Tokkoffaa Phexros 1:11 irraa garuu kallattiidhuma word to word hafuura Kiristoosii jedha. Hafuura Kiristoosii jedha. Sababni isaa hafuura dhugaati. Hafuurri abbaa hafuura dhugaati. Abbaan dhugaadha waan ta'eef. Hafuurri Kiristoosii hafuura dhugaati. Hafuurri qulqulluun hafuura tokkochadha. Kanaafidha gara dhugaa hundumaatti isin keessa wanti jedhameef waaqa beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas jedha. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Gara dhugaa keessatti kan nu geessu hafuurri dhugaa gaafa dhufu. Kanaaf ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa. Kiristoosin keessa taane jechuun Kiristoosin wajjin eenyuun keessa taane jechuudha. Abbaa keessa taane jechuudha. Kun kallattiidhaan word to word Qolaasiyaas boqonnaa 3 Phaawulos kan akka hubatee jechuudha. Phaawulos kallattiidhaan kana hubatee akkamitti kaa'ee Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosin wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera jedha. Kanaafuu dhugaa gaafa dhufu gara dhugaa keessatti kan nu geessu. Nuti isa keessa jiraanna abbaaf ilmi illee dhufanii nu keessa jiraatu. Maaliif? Hafuuraan. Hafuuraan. Kanaafi dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u inni jedhee dubbateet hin jedhe isa kanadha jechuudha. Inni dhugaadhaaf dhugaa ba'a. Sababni isaa akkamitti? Hafuura qulqulluu wajjin akka wal qabata. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa maal jedha? 13 irraa inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nu isa keessa inni nu keessa akka jiru kanaan hubanna jedha. Gara kutaa lammaffaa irratti tarii boru bal'innaan poointii kana itti deebina. Kanaaf obboloota koo poointiin lammaffaan dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u. Isa kanaan hubachuu qabdii jechuudha. Amallee wallaalladha yookiin. Wanti Kiristoos waadaa nuu gale qaama biraatii miti. Qaama biraatii miti. Hafuura isaati malee. Hafuura isaati malee. Maaf kana jedha. Maaf kana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 yeroo dubbiftanii 14 lakkoofsa 18 irratti an gara keessa dhufaadha kan jedhu. An gara keessa dhufaadha. Akkamitti immoo dhufa jennee gaafa laalle ammoo 19 irratti yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee maal nan godhu jedha. Nan argu. Argitanii? Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee nan argu isin garuu awwaan jiraadhuuf isin immoo jiraachuu waan jirtaniif nan arguuf jirtu jedheen. Akka ammoo lakkoofsa 20 irratti gaafa sana jedhutti akkasitti jechuudha. Kanaaf Yihuudaan illee gaafin inni gaafate maal kan jedhu Yihuudaan nama biyya keeriyootu sun ta'ini Yihuudaan inni tokko gooftaa attamitti biyya lafaatti
oton ta'in nutti maal goota jedheen of mul'iftare jedheen. Kanaaf balbala dhaabatee waldaa Laodooqiyaa kana dhaaru Kiristoosima mataa isaati malee qaama biraa miti kana borbadhinaan itti deebiin. Kanaaf inni kan nuuf kenne maal isaati? Hafuura isaati jechuudha. By the way, obbolo tokko. Namoonni hafuurri qulqulluun qaamuma akka abbaa akka biraati jettanii namoonni amantan. Yoo akkas ta'e waaqummaan akka abbaa afaan kallattiidhaan nama keessa jiraachuu hin danda'a waa jedhee amanaadha. Yoo akkas ka ta'u ta'e yommuu ta'u, especially warri Adventistiin without modified energy waan jedhuufi without modified energy kun maal jedhanii yaadu? Kiristoos modified ta'eera namummaa waan uffate. Hafuurri qulqulluun garuu without modified energy kan yeroo abbaa ma wajjin kan wal fakkaatu akkasuma nu keessa dhufe jedha. Yoo akkas ka ta'uu danda'e aarsaan Kiristoos kafale akkanumaan jechuudha. Inni waan sanitti dhiifna gara ergaatti tasaa deebinu. Dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u. Kanaaf gara dhugaatti kan nu geessu hafuura Kiristoosii qofaadha. Hafuura Kiristoosii qofa. Hafuura Kiristoosii qofa wanti jedheefi kan wajjin wal beeku Kiristoosiin qofa waan ta'eef. Hafuura abbaa jedha Galaatiyaa Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti. Exactly. Eenyu biraa waan madde? Abbaa irraa karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos nurratti waan dhangale. Abbaan nu kenne gaafa jedhu Galaatiyaa 4 irratti hafuura ilma isaa nu kenne jedha. Kanaaf obboloota koo dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u kan jedhu kan akkanatti amanuun dirqama waldaa Laodooqiyaatiif pooyintii yaada bu'uuraati jechuudha. Itti aansi pooyintiin jiru tuqaan baay'ee murteessaani lakkoofsa 14 malee deebinee tuqaa isaa laallee achiin booda obboleessi koo fi dhiifaman dheersee yeroo gabaabaa kennaafi. Okay. Dhuga baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u. Kiristoos dubbatan kanaaf godhanne inni isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e. Sanatu kana jedhe. Wanti eenyu wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e. Baay'ee ergamoota sadii keessatti illee kanatti deebinee ilaalla. Wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e. Kan jedhu kun maal jechuun bifa kanaan dhiyeessa. Okay, mee kallattiidhaan gara macaafa qulqulluutti adeemnu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 maal jedha Phaawulos yeroo dubbisu. Baay'ee Phaawulos kallattiidhaan Kiristoos irraa barate malee nama tokkollee irraa hin baranne. Galaatiyaa boqonnaa tokko guutuu dubbisuu dandeettan. Nuuf garuu Waaqayyo tokkochatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Isa wanti Waaqayyo uume hundinuu maal godhe jedha? Biraa ka'e. Argitanii? Uume. Isa nuyis maqaa isaatiif jiraannus. Kanaaf Waaqayyo tokkocha kan jedhu abbaadha jedha macaafa qulqulluun. Kiristoos ilma abbaati obboloota tokko. Abbaa irraa dhalate sabisansii akka abbaa qaba. Kanaaf aniif abbaan tokko jedhu. Namoonni tokko kana nuuf garuu Waaqayyo tokkocha jira innis abbaadha kan jedhu gara biraatti fuudhaaf yaadu. Yeroo biraa viidiyoodhaan illee irra deebina waan namoonni jedhan. Okay, akkasumas gooftaa tokkochatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundinuu ittiin uumame isa nuyis ittiin jiraannus jedha. Kanaaf argitanii wanti Waaqayyo uume gaafa jennu abbaan waan hundumaa karaa eenyu karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos hin uume gaafa jennu ammoo eenyu jedha Waaqayyo karaa eenyu karaa ilma isaa Kiristoos uumaadha uumaadha isaan ala wanti tokko yoo jiru waatte. Kanaaf yeroo murteessaa waan ga'eef Waaqayyo sodaadhaan ulfinni illee kennaa fi isa bishaan burqituu galaanaa uumeef sagada gaafa jedhu mata duree kanatti deebi'a. Yeroo san garuu mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irraallee ariiti namoonni kana ergamaan mul'ata boqonnaa 10 kun Kiristoosiin akka ta'e namoonni baay'een beektu jedhee yaada yeroo biraa yoo barbaachisa badhinaa ibsuu dandeenya. Ergamaan inni ani galaana irra lafa gogaarra dhaabbatee arge sun harka isaa gara Waaqayyootti ol qabee maal jedhe maqaa isa bara baraa jiraatu isa waaqa wanta isa keessa jiru isa lafa wanta isa keessa jiru isa galaana wanta isa keessa jiru uume sanaan kakatee sichi lafarraan harkifamu jedha. Ergamaan kun Kiristoosiin akka ta'e yoo beenne maqaa eenyuutiin kakate jechuudha. Maqaa abbaa isaatiin kakate jechuudha. Argitanii. Kanaaf wanti Waaqayyo uume hundinuu isa biraa ka'e. Inni uumaadha wanti jennuufi karaa isa wanti hundinuu waan uumamee fi abbaa wajjin waan hundumaan tokkocha waan ta'eef. Kanaaf gara ergaa keenyaatti adeemnu obboloota koo. Waldaan Laodooqiyaa amma gara biyya keenyaatti deebi'uuf jirra. Sababa bara murteeti. Gara biyya keenyaatti deebi'uudhaaf the ministry of God should be finished. Mul'ata amma dubbise boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል ጀዳ ማሪፈረትለ the mystery of God should be finished. The mystery of God should be finished ዋለማ ወልቀበት ብሎ ቶክ ዋቀ ቤኩዳ ለመፋ አከነመ ዋቀ ቤኩት አመለ ዋቀ ሙድሱ ፈካተን ይጅራቸው
Ergaan lakkinni Lodooqiyaa waaqa beekuu irratti rakkina illee qabaatu inni kan yoo hin taane illee rakkina kan qabduu fi keessa hin jiru waan ta'eef san boru ibsuu waan barbaade. Garuu rakkinni guddaan hin jiru obboloota koo dhugaa beeka jedhe saniin jiraachuu dhabuudha jechuudha. Be careful. Kanaaf sabni bara dhumaa the mystery of God should be finished waaqa beekuu qaba. Amala waaqa perfectly relate gochuu qaba. Kanaaf Lodooqiyaadhaaf warningiin kennamuu dura erga qajeelatu itti himame. Yeroo hundumaa of eeggannaan uduun kennamin nama lafumaa ka'ee of eeggannaa ittiin kennamu. Wallaa Lodooqiyaatiif illee lafumaa ka'ee ati kana taatetti hin jedhamne jalqaba ergaa kiliirii ta'e kan itti himametu jira waan ta'eef. Ergaa itti himametu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ergaan kun ergaa ingilchaa gargar baasudha. Ergaa jalqaba dhageettee achiin booddee kana jiraachuu dhabuun itti aansee ka jiru waarningiidha. Waarningii. O'aalleen taane baay'ee o'aadha ka jedhamu namni tokko hin arga ka jedhamu yoo Kiristoos keessa jiraate qofaadha. Sababni isaa ifti keen ifa biyya lafaa ta'ee Kiristoos sooqiddatee gara biyya lafaatti dhufe waan ta'eef. Kanaaf kun ergaa jalqaba bu'uura abbaa ergaa beekuudha jechuudha. Lodooqiyaan jalqaba ergaa fudhachuu dura abbaa ergaa beekuu jira. Lakkoofsi 14 lakkoofsi jalqaba yeroo hundumaa abbaa ergaa beeksisuudha. Kanaaf nullee amma wallaa Lodooqiyaatiif abbaan ergaa akkamitti beeksifame ka jedhuun dhiyeessuu barbaade dhugaa kanarratti dhaabannee akka jiran waaqayyo nu gargaaru obboleessi koo yaadatti dabalu yoo qabaate gaafsee itti nu deebi'ee achiin booda gara konkluujiinitti dhufu. Tole, Waaqayyoon karaa addaa gaarii goone galateeffanna. Waaqayyo karaa addaa si haa eebbisuu jedha obboleessa kooni. Waan dhaga'uu qabnu hundayyuu dhageenyeerra obboloota koo. Addumaan waa'ee waldoo torbanii jalqabarraa kaasee yeroo wal biraa qabamaa dhufe waan nama ajaa'ibuudha. Kanaaf yeroo keenyaaf immoo yeroo Lodooqiyummaa kana keessatti ergaan Lodooqiyaadhaaf kenname ergaa baay'ee murteessaadha. Ani waan biraa itti dabaluu hin qabu. Raajiirraa waa dabalee gara walitti qabuutti dhufna. Innis maalidhaa? Lodooqiyaa warri jedhaman kun warra kamii? Haala keenyaa wajjin wal bira qabnee akka ilaallu barbaadinidha. Lodooqiyaa warri jedhaman kun warra kamiidha? Gara caaffata raajiitti deebina. Caaffata raajii yeroo dhannu caaffanni raajii mee baaseen dubbisa. Testimony volume sadaffaa fuula 252 kee tokkoffaarratti akkas jedha. Testimony volume volume sadaffaa fuula 252 kee tokkoffaarratti akkas jedha. The message to the church of the Laodiceans is a startling denunciation and is applicable to the people of God at the present time. Ergaan waldaa Lodooqiyaadhaa ergaa akkachiisaa, ergaa ceephoo yeroo ammaa kanaatiif saba waaqayyoo warra yeroo ammaa kanarratti hojiirra ooluudha jedha. Kan warra darbee miti, kan saba warra gara fuulduraa miti, warra yeroo ammaadha. Saba yeroo ammaa saba waaqayyoo warra ammaarratti hojii irra oolaa jedha. Ta'uu kana. Inni kan biraani gabaabsee manii dubbadhaa. Inni kan biraa mallee addumaan saba warra yeroo ammaa yommuu jedhu adda baafnee haa ilaallu. Eenyu isaan? Akkas jedha. Manuskiriptii 166 bara 1902 keessa 28 irratti akkeedha. If ever a people were represented by the Laodicean message, it is the people who have had great light, the revelation of the scriptures that Seventh-day Adventists have received. Sabni ergaa Lodooqiyaadhaan bakka buufame yeroo kamittiyyuu sabni ergaa Lodooqiyaatiin bakka buufame yoo jiraate saba ifa guddaa argate, saba ifa guddaa qabaate, mul'ata macaafa qulqulluu yookiin caafata qulqulluu qabaate, kan Adventistoonni guyyaa torbaffaadhaaf fudhatan saba ifa kana qabaateedha. Kanaaf kallattiidhaan Adventistoota guyyaa torbaffaa laallata. Akkeedha. In the place of exalting self by manifesting pride, self-reliance and self-importance, qooda mataa ofii ol of qabuudhaan kormaa ofii mul'isuu, ofitti amanuu yookiin immoo
ofitti amanamummaa sana mul'isuu barbaachisummaa mataa ofii qooda agarsiisuudha. In the place of revealing personal weakness of character by remaining proud, boastful, and unconverted. Dadhabina amala ofii, dadhabina dhuunfaa ofii jechuudha. Mul'isuu qooda sana mul'isuun waan sirriidha. Garuu maaliin? Maal keessatti hafaa? Kormaa keessatti hafaa? Olof qabuu keessatti hafaa? Utuu hin jijjiiramin hafaa? Qooda dadhabina ofii agarsiisuu har'a namoonni baay'een maalidha? Dadhabina ofii hin dubbatu. Amallee ofii dadhabaa akka ta'e hin dubbatu sun waan barbaachisaadha. Garuu maaltu jira? Sana duukaa wanti deemuu qabu. Caalaadhumatti iyyuu geessifadheera. Wanti jedhu maal ta'uu qaba? Kee bahuu qaba. Qooda kanaa jira. God, these professed people should realize their need of the grace of the spirit of truth and righteousness. Sabni Waaqayyoo warri saba Waaqayyoo ofiin jedhan warri nuti saba filatamuudha jedhan saba Waaqayyoo ta'uu isaa warri dubbatan warra akka of beeksisanii maal hubachuu qabu jedha. Ayyaanni hafuura dhugaa fi qajeelummaa akka isaan barbaachisu. The spirit of truth and righteousness. Ayyaanni hafuura dhugaa fi qajeelummaa akka isaan barbaachisu hubachuu qabudha. They should come to Jesus in childlike trustfulness. Akka daa'imni abbaa ishee amanatutti gara Yesuusiin dhufanii akka itti amanachuu qabu. The melting love of God filling every heart. Jaalalli Waaqayyoo inni baqsu garaa guutuudhaan jechuudha. Never should they cherish thoughts of self-exaltation or dependence on human capabilities. Taasumallee maal gochuun qaban? Yaada maalii arra'u yaada maalii irra jiraachuun qabanii olof qabuu fi dandeettii namarratti hirkachuu namarratti hundaa'u sana qabaachuun qaban sana irra jiraachuun qaban jira. Never should they think that they can exercise the power that comes from God alone. Humna isa Waaqayyoo tokkicha Waaqa qofaa irraa dhufu ofii isaaniitii akka waan shaakanitti akka waan argatanitti eeguun qaban. Amma obboloota tokko wanti kun waan baay'ee murteessaadha. Sabni isaa kallattiidhaan saba bara keenyaa irratti waan hojiirra ooludha. Namoonni baay'een irraa waan caaffanni jedhachuun barbaadan. Fakkeenyaaf kun waan guyyaa guyyaadhaan mul'atudha. Waan argaa ooludha obboloota tokko. Wanti ani beeku haalli ani keessa jiru, wanti ani hubadhee jiru, wanti ani argee hundisaayyuu gaadha. Waan an barbaachisu jedhu. Sagaleen Waaqayyoo yommuu gara keenya dhufu Waaqayyoo kallattii garaagaraatiin hafuura isaatiin nutti dubbata. Karaa obboloota keenyaa hafuura isaatiin isaan geggeessee nutti dubbata. Kallattii garaagaraatiin nutti dubbata. Caaffata isaa waan hedduudhaan nutti dubbata. Garuu lakki wanti an keessa jiru hundinuu hin ga'a jechuun an geessifadheera jechuudha. Kun mataa ofii ol of qabuudha. Kana duukaa wanti namoonni irraa maal godhan mul'isan maalidha? Qooda sagalee Waaqayyoo irratti hirkachuu, qooda macaafni qulqulluun akka inni jedhutti amananii fudhachuu maal godhu? Namarratti hirkachuu. Addumaanuu wanti mul'atu maalidha? Macaafa qulqulluu fuudhanii yaada namaatiin mirkaneessuu barbaadu. Yoo caaffanni qulqullaa'an jedhe abalu akkasin jedhaa? Abaluu waan kana hin mirkaneessaa yookiin abaluu waan kana hin dhugoomsaa jedhu. Kana waan callisee dubbadhu miti waan inni ofii kootii namoota baay'ee irraa na mudatedha. Qooda dhugaa akka hin jettu fudhachuu deeggarsa namaa fudhatu. Warra akkasii kunii jira caaffanni raajii erga Laodooqiyaa isaa irratti waan appilaadi ta'udha yookiin irratti hojiirra ooludha jedha. Kanaaf obboloota koo warra ifa guddaa qabaatanii ifa sanaan hin jijjiiramne warra akkasiidha. Kanaaf dhugaan nu dhageenye kun wanti barreeffame kun maal ta'uu qaba? Nu jijjiiruu danda'uu qaba. Caalaadhumatti iyyuu akka marii qulqulluudhaan balaalaa turretti hangafni amantii keenya fayyisaa keenya isa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa beekuurraan ka'uu qaba. Gaafa isa beennee jennee Kiristoos amma fuulduratti bal'isnee ilaalaa deemna gara boriftaan itti toofnee ilaalaa deemna waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kiristoos amma waldaa isaa keessatti amalli isaa mul'atutti eegaa jiredha. Sagaleen raajii. Gaafa isa beenne amalli isaa nu keessatti mul'ata. Kun immoo akkamitti? Hafuura isaatiin gaafa guutamnedha. Waan har'a erga Laodooqiyaa ilaalleerra. Borumatti ufni maal ilaalla? Wanta Laodooqiyaa barbaachisutti ufnee ilaalaa deemna. Kanaaf kana wajjin wal bira qabnee gaafa ilaallu Kiristoos nu keessa gaafa buufatu, nu keessa gaafa jiraatu, abdiin finaan ta'e gaafa nu keessa jiraatu gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa sana Kiristoos simachuudhaaf isaa wajjin wal arguu dandeenya. Kan kanaan alaa akkasumatti haalli koo gaadha jedhaa ofitti boonaa ofitti quufaa kan deemnu yoo ta'e sun balaa hamaadha.
Kanaaf obboloota koo dubbii dhageenya kanaaf iddoo akka laannu Waaqayyoo akka nu gargaaru baay'ee kadhachuu qabnaa. Waaqayyoo karaa addaa hunduma keessanuu sinaa eebbisu. Ameen. Ameen obboleessi koo. Eebbifami. Har'a abbaa ergaa laallee abbaa ergichaa akkamitti hubachuu qabnaadha. Sababni isaa jalqaba Phaawulos illee gaafa ergaa ofii jalqabu ati eenyu jedhee isa wajjin wal baree jalqabee itti aansee Museen illee gaafa inni isa ergu eenyu ati jedhee isa wajjin wal baree jalqabe. Kanaaf waldaan Laodooqiyaatiif illee of eeggannaan kennamuu dura ergaa kamitti akka isa baay'isee ergaan kun ergaa utuba faawundeeshiniidha. Faawundeeshiniitu kennamaaf yeroo hundayyuu Kiristoosiin akkanatti bara akkasi baraa jedhame achiin booddee isa baruu dhabuu irraa kaka'edha. Kennoonni jiran kan uumaman cimini dhufullee ka jiru isarratti xiyyeeffachuu irraa kaka'edha. Dadhabini dhufullee isarraa xiyyeeffannaa kaasuu irraa ka'e. Waldaan Laodooqiyaa Kiristoosiin akkamitti beekuu qabdi akkamitti xiyyeeffannaatti gochuu qabdi. San gochuu dhabuun ammoo maal qabatee dhufa? Maal qabatee dhufa ka jedhu boru ufuma investigeeshinii Kiristoos godhee remidii dhiyeessee piriskiripshinii barreesse afaan fayyaatiin borbadhinaan kanan laallaa isa dhageenyetti akka jiran Waaqayyo ka dhageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa jechaa kadhata goonee xumura. Guddaa si galateeffannaa ololsi qabna Waaqayyo abbaa keenna carraa jiraachuu nu kenniteef dhugaadha maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Dhugaa kan kee nu barsiifteettaa ergaa kana fudhannee hojiitti akka jirruuf nu gargaari. Fedha kee raawwadhu maqaa ilma kee maqaa gooftaa Kiristoosiin si kadhanna abbaa. Ameen.